fedha gara fuula duraatti. Haadha qabeenyaa ta'uu barbaadda. Haadha qabeenyaa ta'ee biyya Dhugaa jijjiiruu. rabbii namaati jechuun haadha qabeenyaa nama ta'u dhugaa rabbii hanqasii harkitti jechuudha. Because haadha qabeenyaa ta'uudhaaf tokkoffaa obsa si barbaachisa. Namni sadarkaa tokko ta'ee namni bika guddaa ga'uuf yoo obsa hin qabaanne hin ga'ure. Obsa jiruu fi jireenya keessatti number 1 obsi. Yoo obsa hin qabaatiin bakka. Uma kasaarta malee tirfiillee hin argitu. Suma hundaa jechuun maaliif ammatti hin jiru. Namni dhawaatuma dubuun hofuu ka'uullee akka jiru hubatu qabda si galee namni tokko. Dhugaadha. Mismaaruu hanguma gadi rukutamuun jabaataa deemaa jira. Ani baay'izawwee gaafa miidiyaa guutuu beeka tujjaara ta'uu kaayyoo guddaa hin qaqqabu. Tujjaara immoo namarra fannifamee takkeen immoo waan jiru irratti hirkadhee naamun osoo hin ta'in tattaafadheetiin fiduu barbaada si galee fiigee naamun. Akkasii tujjaara ajaa'ibaa kana ta'uun barbaade yaa'u seenaa sanuu warra daa'imandii saniin ta'uu barbaada warra warqeetii miti. Wayyaa seenaa meedhisimee yaa rabbi yaa'aati maaluma na goote. Ani tun bar kaayiroodhaaf hin mallee barsila yaa'u seenaa. Rabbumaa kaayiroo kana fidee malee ambar warra kaayirootii miti silaa warra Ameerikaa malee. Rakkoon qabuun kaayiroon bar ala fikra kaayiroon kun bar biyya seenaa guddaa qabuudhaani kana hojjenne amma ilmuun xixinnoon garaa naman teessuu waan jedhamu ta'a namni naan jedhaaf malee biyya kana dhufuun jiruu kan kee akka nama lafaa kee dhalatee kan namaan dhaabbattee akka jiraattu si barsiisanii fakkeenyaaf namoonni nu dura yaani bakka seenaa biyya kanaa yoo dubbistuuni biyya kana dhufuu kan keetti gammadha waan baay'ee irraa barattaa waan baay'ee argita. Seenaanis taarikatul hadiisa seentayaatis. Egaa jechuun egaa amma fakkeenyaaf haalati waa'ee hadiisaa eenyu dubbate amma waa'ee jireenya kiyyaatiin dubbadde. Kaayiroon mallee jettee namni tokko bar yoo rakkate waan guddaatti kaasanumaa fi bar. Miseena haajiyyaa teenya ati wallahi maashaallah jabaatti jirta. Siin jedhee baraha bareeddu. Sirees amma wallahi laazim dhugaan sitti maami yoo hin rakkatiin fakkeenyaaf hatamma gizee duraan Mena dhisi yaa Museena kaayiroon kun ganna qabdee na dhisina kaayiroo tanaan abaaraa humna lafaa kee. Akkas miti bar hin jabaatu. Jibbeen jira amma biyya sana faa na jibbisiistee jirti. Abshir bakka hin jibbiin garuu jibbuun qabdu. Biyya waa hundatti si keessatti haani waan baay'een tini jettuudhaan si galee. Biyya keessatti lukaan dhaabbachuuf taf jedhaa jirtu waan ta'eef hin jibbee. Yaa jechuun waan takka yoo ofirraa jibbitee malee yoo jaalattee keessa teesse sirraachin deemtu si galee. Si jibbee jettee waan tokko daftee si dhiiste si galee Museenaatii gisee yaa jibbuu akkasiitiin kaayiroo keessatti waa hedduu arginee jira. Jedhamnee jirras bira dabarree jirrasi. So alhamdulillah rabbil alamin ala kulli haal. Kaayiroo nuti saatanatti Ameerikaadha akkuma Ameerikaatti jiraanna garuu silmaa baane miidhas hin jiru silaa namni tokko deema jechuun manuma faamilii keenya keessaa silaatii fi waasiliin illee deemtan barnatti tola. Nuti walumaan deemna inshaallah biiznallah adda baanaan deemna. Wayii rabbiin garuu adda nu baasin wallaahi anis malee nam tokko deemna inshaallah guyyuma tokko deemna inshaallah biiznallah. Wallaahi jechuun anis malee hin qabu rabbii gaditti sinumaan qabaa. Namni kaanna roorri isaa akkuma argitanitti kaanna balleessuu fedha hundinuu nama itti hirkadhu hin qabu nama amanuu hin qabu biyya sanatti jechuudha. Kaa amantee hundi hojii nyaattee hundi gabbaaseetu masi darbu siyoon jechuu barbaada si galee. Kaarra waliin nyaatte hundi akkana waliin nyaan akkas jeessi arrabsa. Wallaahi rabbi adda nu baasi. Arrabsa hin jiru namni si jibbees hin jiru. Manni maa bu'aa silaa. Intini miti. Maakiin akkanumaan wallaahi isinuma fataa gochuudhaaf namni si jibbu hin jiru. Maakiin ammoo hin jaallata. Nama hundatti isiin jechuun amaluma siitiif namni si jaallata. Wama isiin kabajaa qabduuf of kabajuuf nama kabajuuf namuu si jaallata. Isiinis shugguxii Oromooti. Akka fakkeenyaaf akka umrii isii miti maashaallah akka nama guddaati.
Deemsa immoo inshallah guyyaa tokkonuma deemna. Aslan kaayiroo keessaa namni hunduu deemaa ta'eef nutis karaa eeggataarra inshallah. Manni kun boo'ee bakkaan boo'ee naamcattiin nagaa qabdi. Maaki. Aram boo'ina Oromoon boo'ina please boo'ina. Yemmaan kana rakkaste bakka Oromoo. Akkasin jedhamu bargizee namni ta'a abshir ati jabduudha. Ani boochan. Wanti jechuu danda'u Yaa nama. miira keessa nama galchisiis galee yaa sannuuf sorry guys wallahi rabbiin asliifisu seenaallee rabbii biyya tanaa baasu wallahi laazim isin nooma qajeelchitan namni namaan jaayizee hunda wallahi rabbiin isin baasu inshallah walumaanu Ani siif jira jedhe. Obboleessi kan kee kun wallahi. Ramzii jechuun bara wallahi nama sayin wallahi laazim akkasitti waliin nu arrabsan kan nama sayin isin jebbeetan keessatti Thank you so much for everything. Wallahi waan hundaafu. Wallahi mucaan galata qaba nama gaarii. Maaki ati garuu biraa guddattee inni gaafa diraamaa si wajjin hojjetullee achuma jiraani. Ramzii immoo. Yaa duraan qalloo mul'adhu ture amma xiqqishoo gibbidee ta'eetiin jira. Wallahi. Godhaa jajjabeessaa. Ramzii. Yaa guys bochaniin bochisin hafa. Jammar gaafa namni boobar nama jajjabeessine ati jabduudha ati akkasii jedhaniiti wajjuma isaarraa ragaa bahaniif waan inni hin qabne iyyuu utuu hin taane uumanni qabuun. Malee akkasiin bu'aa boo'ina warri kamitti yeroo nama boo'ina. Ani bu'aan jiru bar guys. Miira keessa seenne malee. Karoora fuula duraa walitti maataa bar. Yaa faamiliidhaan isin sanumaaf. Kanumaaf. Haa umuseen akkam dubaati. Wallahi waan si yaanne malee nagaa qabna makkush. Wayyaa ati bar nama gaarii rabbiin jaartee akka umuseenaa tan isin haaru dhiiraaf jechuu wallaahi laa azim. Amin ja. Koime. Nama biraa dabalannu manumaa si qofatti taayaa saaree maakee. Suuraarra kaadha akkam jette. Hin dadhabdeemi. Akka asli san godhadhu suuraarra haa jedhu. Koime akkamitti Manuma tokko keessa beekamu. Ooyi dhufee siif sirreessa. kan qabadde akkanitti taa'ee Maashina akkamiitiin bitee dhufe gaa'is har'a maashina tokko bitee maashina waati xaffas tokko biteetiin waan inni laala jeetuma waa keessa naqe foon naqe yaaboo ibsi eegaarra ni xabbase asitti foon reedullatti daasa way amma sa'a meeqa bar isee meeqan banee ilaalee la kanuma yoo intini goonummoo suuraarra kaa'u qo'e. Okay, suuraarra kaa'u. jaartee akka museenaa tan isin haaru dhiiraaf jechuu wallaahi laa azim. Amin ja. Qo'ime. Nama biraa dabalannu manumaa si qofatti taayaa saaree maakee. Suuraarra kaadha akkam jette. Hin dadhabdeemi. Akka asli san godhadhu suuraarra haa jedhu. Qo'ime akkamitti Manuma tokko keessa beekamu. Ooyi dhufee siif sirreessa. kan qabadde akkanitti taa'ee Maashina akkamiitiin bitee dhufe gaa'is har'a maashina tokko bitee maashina waati xaffas tokko biteetiin waan inni laala jeetuma waa keessa naqe foon naqe yaaboo ibsi eegaarra ni xabbase asitti foon reedullatti daasa way amma sa'a meeqa bar isee meeqan banee ilaalee la kanuma yoo intini goonummoo suuraarra kaa'u qo'e. Okay, suuraarra kaa'u. qoy cufuun dandeessa akkatti garuu yoo namni ba'u akkanumatti teessaa misilaa wayii uffata hojjechiiftu akkanumatti teessamii Kaameraan gad deebi'ee. laal akkanuma godhiti taa'e jechuudha. Maal jennaan akka tasallee jechuudha ganaafillee sitti hima.
amma kaameraan kun cufaa miti. Namni amma gastii yoo seenee ati akka tasaafaa fooxaa fa'aa irraa buutee akka teesse namni gastii kun akka jiru yoo bee akkasuma mul'atta balajjeetuma si banama. So kanaafuu maal godhuu sirra jiraata. Okay, yeroo biraatti suuraa irra kaa'uun qabasa. Suuraa irra kaa'uu qabda. Suuraa irra keessus akkatti samitti ol qabuu qabda. Akkana yoo goote gubbarraan mul'ata yoo ol deemtes gad deemtes jechuudha. An aslan hin banu barga. Aslan hinuun Fuunaan akkanuma godhuu qabda laa. Qomxaa uffattee si akkas jettu gaduma si harkama. Eegaa. Shootis godhatan. Akkanumatti goota laagisee keessa akkana. Harkitee? Dukkaneesseen barattee? Haa hin beeku barabi. Wayii. Taphni yoomii? Taphni gaafa guyyaa 17 hadhi guyyaan meeqa? Gaafa 17. Ka tiktookiin bar namaa warra wallaahi. Fakkeenyaaf amma yoo maakina biraa baatee akkasitti isinitti faxalaqqalee as baa jechuudha rifattan kan warri na jaallattan guutuun kan keessan. Anammoo uffadhee man jira akkanumatti hin jira. Fakkeenyaaf baruufi wal bira jirtu moo wal bira jirraa bara. Guyyaa 10tu hafaa akkana kuno. Guyyaa 10 tafa. Zeddu ol si seensisu qaalan si seensisa. Siin follow ye walitti hin qabnu garuu TikTok hundaan maal gootaana jala teessaan. Musina. Wayye Zeddu. Mutu akalitti kooti.